Baankii fi gabaa gurraachaan guyyaa har'aa qarshiin meeqaan oolee wanta jedhamu wajjiniin ilaalla. Ana waliin tura. Hordoftoota chaanaalii kiyya nagaa faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anna gaakootii galata waaqayyoo har'a biyyoota muraasa ta'an guyyaa har'aa keessatti baankiidhaa fi karaa gabaa gurraachaatiin awwaalaadhaan jechuudha. Qarshiin meeqaan oolee wanta jedhamu biyyoota muraasa waliin ilaalla. Biyyoonni kunneenis Ameerikaa Dooraal, Duubaay Dirham, Kanaadaa Dooraal, Awustiraaliyaa Dooraal, Kuweet Diinaar, Saawud Arabiyaa Riyaal, Hoomaan Riyaal, Joordaan Diinaar, Baareen Diinaar, Ijipti Paawundii. Biyyoota kana hundumaa wajjiniin ilaallaa. Ana wajjiniin tura. Turtii gaarii. Jalqaba irratti Ameerikaa Dooraali. Ameerikaan Dooraaliin guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa qarshii 118 fi saantima 30 oole. Karaa baankii qarshii 104.60 yookaan saantima 60 oole. Akkasuma Duubaay Dirham karaa gabaa gurraachaa qarshii 32 fi saantima 24. Karaa baankii qarshii 28 fi saantima 48. Kanaadaa Dooraal karaa gabaa gurraachaa qarshii 84 fi tuqaa 73. Karaa baankii 77.63 oole. Awustiraaliyaa Dooraaliin karaa gabaa gurraachaa 80 qarshii 80.53 yookaan saantima 53 oole. Karaa baankiitiin qarshii 71 saantima 16 oole. Kuweet Diinaariin karaa gabaa gurraachaa qarshii 387.48 oole. Karaa baankiitiin qarshii 342.47 oole. Saawud Arabiyaa Riyaaliin karaa gabaa gurraachaa qarshii 31 fi saantima 54 oole. Karaa baankii qarshii 27 fi saantima 87 oole jechuudha. Hoomaan Riyaal karaa gabaa gurraachaa qarshii 300 fi 7.1 oole. Karaa baankii qarshii 200 fi 71.73 oole. Joordaan Diinaar qarshii 100 fi 67.6 oole. Karaa baankii qarshii 147.59 oole jechuudha. Baareen Diinaar qarshii 314.5 oole. Karaa baankii 277 fi saantima 53 oole jechuudha. Ijipti Paawundiin 2.43 oole. Karaa gabaa gurraachaa jechuudha. Karaa baankii 2.15 oole. Oolmaan qarshii biyyoota muraasaa guyyaa har'aa warreen kana fakkaata jechuudha. Hordoftoota kiyya asuma irratti kan isinitti himuu qabu keessaa Dooraala obboloonni keenya Beeruutii akkuma qarshii Ameerikaa jechuudha. Dooraala Ameerikaatii Beeruutiidha kan kaffalamu. Akkasuma Joordaanii keessallee darbee tariitii namoonni Joordaanii Dooraala nu kaffalamu kana keessaa qarshiin kuni Ameerikaa Dooraaliidha jechuudha. Qarshuma Ameerikaati. Kanaaf maqaa dha'uu dhiise jechuudha. Biyya Beeruutii Ameerikaadha kan kaffalamu. Akkasuma Joordaaniillee darbee kan kaffalamu Dooraala Ameerikaati. Asumarraan Dooraala Ameerikaati fudhattu yookaan sassabattu jechuudha. Kana fakkaata oolmaan guyyaa irraa biyyoota muraasa kanaan isiniif dhiyeesse kanneen argirra jechuudha. Isa kana fakkaata oolmaan guyyaa har'aa gatiin gabaa gurgurtaa bittaan kun hin beekamu. Dabalaas bula hir'isaa bula inni irratas hin dabalaas hin bu'as hin kaasu waan ta'eedhaaf guyyaa irratti kanaan oole jechuudha. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii waaqayyo isin faana ta'u baay'ee.